السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجالتن توني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أنك كوت نجاني كي خنجر الله أنك بجارا بكير تمرس نجاو. إجا دعوتوتن كي فيديو راكن كيساتي واني نسمبر سيزو هتشتيمو كيسان واسدي واني رهدون كيسان بيان وان باية تكوسن فايد وان باية تكوسن فوا كابو اسمبر سيز. Gama barumsaat intar bunduratti warroonni YouTube channel keenya faarootaatan baga nagaa handuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf channel keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsi nu asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik toodhaadha achi booda all kajettu irra kaayyadhaadha. Barumsan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jalatti seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha. Maatiiwwan channel keenyaadha ammoo viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafadamu like share gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha. Egaa gamanuma nan gawar san dabarsa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootan kiyyaa iccitii immoo keessaa inni tokkoffaan jechuudha namni tokko yoo isinitti bilbilee isin jeeqe nama kana akka isinitti hin bilbille gochuun ni danda'ama. Osoo buluk gootee ofirraa dhaabuu osoo hin taane salphumatti osuma buluk hin godhin jechuudha nama akka isinitti bilbiluu hin barbaanne sanii akka isinitti hin bilbille gochuu ni dandeessan jechuudha. Eegalee buluka yoo gootan waan beekuuf jechuudha akkasuma buluk gochuu waan hin barbaanneef karaa biraatiin jechuudha akka inni isinitti hin bilbille gochuu ni dandeessa jechuudha. Yoo hin barbaanne jechuudha yoo nama sana dubbatu hin barbaanne yoo akka nama sun isinitti bilbilu hin barbaanne salphumatti osuma buluk hin godhin namni sun akka isinitti hin bilbille gochuu ni dandeessan jechuudha. Innis haala kamiin immoo keessatti galtanii achi booda eda'uu sanarratti kilikni gootanii achi booda moorii kilikni gootanii achi booda siitingii kilikni gootanii achi booda private kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha wuukaan koolmii ka jedhu kanarratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan everyone fi my contact siniif baasa jechuudha. Amma isin waan gochuu qabdan jechuudha everyone osoo hin taane my contact sirra keessan jechuudha. Achi booda yeroo haala kanaan my contact sirra keessan of duubanii deebitanii haala kanaan of duubanii deebitanii haala kanaan of duubanii deebitanii achi booda asirratti ni dhootan jechuudha fakkii suuraa namaa kanarratti jechuudha bakka lakkoofsa bilbila keessan nama kontaaktii walitti qabdan hunda jiru duratti jechuudha. Achi booda nama akka inni isinitti bilbilu hin barbaanne san irratti dhootan jechuudha. Fakkeenya amma kunoo ani nama kun akkanatti bilbilu hin barbaadu haa jennuti isin agarsiisuu fi yeroo irratti dhootan haala kanaan maqaa asirratti kilikni gootanii achi booda tuqaa sana kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha as jalatti delete contact ka jedhu jira irratti kilikni gootanii yesii kilikni gootanii haala kanaan amma mana kontaaktii keessaa nama kana baafnee jirra jechuudha. Amma namni kun deebi'ee natti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Isin galuu jiraame amma namni kun deebi'ee natti bilbiluu hin danda'u jechuudha yoo ani aadii godhee mana kontaaktii kana keessa galche malee jechuudha. Haala kanaan jechuudha nama kontaaktii walitti qabdan yookiin nama bilbila walii sajjalattanii aadii walii jala jirtan malee namni isinitti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Namni arge lakkoofsa bilbila keessanii seef godhee isinitti bilbiluu hin danda'u jechuudha yoo isin aadii hin godhin jechuudha. Isin galee haala kanaan hiriyootan keessan kan lakkoofsa walii qabdan malee namni kamuu lakkoofsa keessan arganna jee isinitti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa kun iccitii immoo keessaa isa tokko jechuudha. Iccitii immoo keessaa inni lammaffaadha immoo imoo tokko irratti lakkoofsa hedduu banachuu dandeessa jechuudha. Imoo tokko lakkoofsa garagaraa jechuudha. Lakkoofsa 3 4 hanga barbaadan banachuu dandeessa jechuudha. Isin galee imoo garagaraadhaa bilbila keessan irratti buuftanii lakkoofsa garagaraatiin banachuu osoo hin taane imoo qabdan kanaan jechuudha lakkoofsa meeqa banachuu ni dandeessan jechuudha. Isin galee tokko keessaa baatanii tokko seenuu jechuudha. Isin galee imoo tokkicha kanarratti imoo hanga barbaadan banachuu ni dandeessan jechuudha. Inni haala kamii hojjetan jechuudha. Imoo keessatti galtanii piroofaayilii keessatti kilikni gootanii achi booda switch account ka jedhu kilikni gootu achi booda asirratti jechuudha add account ka jedhu kilikni gootu achi booda lakkoofsa biroodha asitti guutu jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf
haala kanaan jechuudha banachuu dandeessan jechuudha. Haaluma masalatti argaa jirtan kanaan jechuudha imoo hanga barbaadan imoo tokko irratti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Imoo biratti yeroo deebi'uu barbaadan jechuudha piroofaayilii keessatti kilikni gootanii achi booda switch account kilikni gootanii achi booda lachuu haala kanaan isiniif baay'ee jechuudha isinii galee kan barbaadan irra galuu dandeessan jechuudha. An fakkeenyaaf duraan kanarra ture kanarratti adeemu haala kanaan loogaayin gootan haala kanaan loogiin gootan jechuudha isinii galee salphumatti kunoo deebinee jirra jechuudha. Haala kanaan imoo tokko irratti lakkoofsa hedduu fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Iccitii imoo keessaa inni sadaffaadhaan immoo imoo keessan ni galtanii achi booda asirratti kilikni gootan fakkii pilaasii kanarratti kilikni gootanii moorii kilikni gootu achi booda seetingii kilikni gootu achi booda asirratti jechuudha notification kajawan kilikni gootanii achi booda kan awwalaa kanarratti jechuudha message kajawan kilikni gootu achi booda asirratti jechuudha lock screen kajettan jechuudha raayitii sana ofii gochuu qabdan jechuudha isinii galee maal isin jettanii yoo gaafatan jechuudha yoo haala kanaan on irra jiraatte jechuudha yeroo namni message isiniif barreesse jawwaalli keessan yoo qulfii irra jiraatellee jechuudha message namni isiniif barreessuni gubbumatti baha jechuudha namni akkanumatti ilaalee suma qulfii ramzi bilbila keessanii hin banin message kana dubbisuu ni danda'a jechuudha. Isin malee namni biroo jechuudha namni biroo bilbila keessan fuudhee dubbisuu malee jechuudha. Egaa namni iccitii garaagaraa qaba jechuudha kanaafuu ofii godhuun irra gaariidha jechuudha. Haala kanaan namni waan tokkollee message namaa arguu hin danda'u dubbisuu hin danda'u jechuudha. Yoo ramzii sana hin banin jechuudha yookiin ramzii sana yoo hin biyyane jechuudha isinii galee garuu akkuma isin jedhe yoo haala kanaan oolii ta'e message abbaa fedhee akkanumatti ilaalee dubbisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo on irra jiraatte ofii godhaa jechuudha imoo keessan irra galaati. Ni galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa iccitiilee imoo keessaa iccitiilee sadeen kana ture akka isiniif galee abdiin qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa birootiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatamu laayik sheer gootanii hiriyootan keessan biraan gahuun dagatinadha barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.